Jilli abbootii qabeenyaa fi aangawoota dhimma ilaallatuuf keessatti hammatee fi Koomishinara itti aanaa Koomishinii Investimentii Oromiyaa obbo Huseen Ushuun durfamu Paarkii Indaastirii Qonna Qindaa'aa Bulbulaa daawwateera. Daawwannicha irratti ibsaa fi daandii dabalatee ijaarsi bu'uuraalee misoomaa paarkichaa 98 irra ga'uun kan himame yoo ta'u, kaayyoon daawwannichaas abbootiin qabeenyaa investimentiif akka itti galaniif kaka'umsa uumuuf ta'u Koomishinarri itti aanaan Koomishinii Investimentii Oromiyaa obbo Huseen Ushuu himaniiru. Indaastirii Paarkiin Qonna Qindaa'aa Bulbulaa kunis haa ta'u jiddugalli ce'umsa baadiyyaa kuni kaa'uun isaa guddaa olaanaan kan ijaaramuuf qonnaan bulaa keenya caalmatte jechuudha. Oomisha isaan oomishan achitti galchanii porosos ta'ee gabaa biyya keessaatiif biyya alaatiif dhiyaate jijjiirama amma barbaadamu kana baay'ee sadarkaa olaanaatti ceesisuudha. Haaluma kanaan hadha kan waamnes qaamolee adda addaa keessattuu qonnaan bultoota bara kana investimentiitti ce'an seektoroota qindoominaan wajji hojjetan abbootii qabeenyaa biyya keessaaf biyya alaa hojiirra jiran abbootii qabeenyaa immoo bara kana amma murtaa'ee fi hojiitti galuuf qophiirra jiran kan asitti akka hirmaatan taasifne. Keessattuu qonnaan bultoonni humna qaban dhuunfaanis ta'e waldaadhaan gurmaa'anii waldaaleen hojii gamtaa naannoo keenya keessa jiran yuuniyoonii naannoo keenya keessattuu hojii qonna irratti hirmaatan hojii kana keessa galanii akka hojjetan affeerraa taasisuudhaaf yookaan waamicha taasisuudhaaf. Paarkichi birrii biiliyoona 10 waliin kan ijaaramaa jiru yoo ta'u, namoota 100,000 oliif carraa hojii ni uumas jedhamee eegama. Dhaabbilee investimentii abbootii qabeenyaa 100 hanga 200 of keessatti hammachuus ni danda'a jedhameera. Carraa hojii nama hamma 100,000tti ni uuma jedhamee eegama. Kana al tokko otoo hin ta'in jalqabaan akkuma abbootiin qabeenyaa achi galaniin carraa uuma waan ta'eef kun immoo carraa biraa uume magaalaa saniif. Carraan kan uume maaliidha? Pilaaniin magaalattiyyuu akka magaalaa indaastirii taatu. Magaalaa indaastirii yoo taatu immoo namoota indaastirii sanitti hojjechuuf dhufaniif immoo mana jireenyaa waan isaan barbaachisu hunduu of keessatti qabattee akka ijaaramuu dandeettus yaadamee kan ijaarame ta'uu isaa abbootii qabeenyaa olaalle ammaaf haalli qophii lafa achi keessa jiru oolwanne yoo badhisanii fudhatanii nama 100 keessummeessuu danda'a yoo immoo xixiqqeessinee kennine immoo haga nama 200ttis keessummeessuu akka danda'utti yaadamee bu'uuraaleen misaa yookaan qoqqoodiinsi lafaa kan hojjetame ta'uu isaa. Paarkiin Indaastirii Qonna Qindaa'aa Bulbulaa bu'aawwan qonnaa kanneen akka midhaan dheedhii, foon, buphaa fi lukkuu, aannanii fi bu'aa aannanii fi kana fakkaatan qofti akka keessatti oomishamaniif yaadamee kan ijaaramaa jiru yoo ta'u, of jalatti giddugalawwan 6 bu'aawwan qonnaa kanneen dhiyeessaniifis ni qaba. Kanneen keessaa giddugalli ce'umsa baadiyyaa Maqii jilichaan daawwatameera. Magaalaa Maqii keessatti argama. Baajatni isaa miliyoona 500 fi miliyoona 96dha. Amma yeroo isaatti wantoonni as keessatti hojjetamuu malan suni yeroo ammaa kara parsantii 97 hundi isaa dhumatee jira. Abbootiin qabeenyaa daawwannichaa irratti argaman rakkoo dhaabbileen investimentii isaanii mudachaa turan keessattuu rakkoon faddaaltotaa fi walitti hidhamiinsa gabaa gama paarkichaan kan isaaniif furamu ta'uu abdii qaban ibsaniiru. Gaafa oomisha keessa gallu, gaafa hojii jalqabee gallu tarii rakkoon gabaa nu qunnamuu danda'a kan jennu san addoo nu keessa jiru san indaastiriin kun kan furu ta'uu isaati. Qonnaan bulaan keenya cimeetoo kanaan booda gabaa rakkoo gabaa yookaan immoo bakka itti gurguradhuun dhabeedhe yaaddoo keessa galuun qabu jechuudha. Haalli jiru baay'ee gaariidha, namatti tola. Carraa hedduu nuu bana jennee abdanna. Tokkoffaa lookaal maarkeettii biyya keessaa sirriitti ittiin hojjennaa. Kan alaatilleen caalraa ala erguu waan argannuuf rakkina maarkeettii biyya keessaatiif biyya alaatiifis carraa guddaadha jennee yaadna. Paarkiin Indaastirii Qonna Qindaa'aa Bulbulaa yeroo dhiyootti eebban kan banamu ta'uunis himameera. Dhumarrattis magaalaa Mojootti dhaabbileen investimentii muuxannoo gaarii qaban jila kanaan daawwatameera.